Kam jirtu hordoftoota fi dhaggeeffattoota daawwattoota Egeree Miidiyaa nagaan isiniif haa ta'u. Har'a waan ani hojjedhu ajaa'ibadha. Amma akkuma argaa jirtanii kun konkolaataadha. Konkolaataa adii jechuudha. Wanta kana isinitti mul'ata. Hiikamteetti iddoo adda addaatti warri barbaadan ittiin of ilaaluu dandeessu. Of ilaalleedha. Kana egaa kun caccabdeetti. Akkamittiin cabsee cabee eenyutu cabsee hin jedhina garuu kaayyoon isaa garuu akkamittii kanaa geeddarraadha. Kanaaf wantattiin kun asitti qabatteerti. Yeroo kun cabdu nan bilbilee jechuudha warra beekanitti. Obboleessa keenya gammachiisiitan bilbilee garaajii mataa isaatii qaba. Obboleessa keenya gammachiis Minneapolis keessaati. Namootni konkolaataa hojjechiifachuu barbaadan illee garaajii isaa dhaquu dandeessu. Adreesiin garaajii isaatii maqaan adreesii garaajii isaatii maal jedhama? Rongos Auto Service jedhama. 3548 Nicollet Avenue, Minneapolis, Minnesota 55408 achitti argama. Gammeeffan bilbilee jechuudha. Maaliif ani teeknishaanii konkolaataas miti waa'ee awutoomotiiviis hin baranne yeroo mastaawotiin kun cabdu maaliin godhan jedhee bilbila naa kenne jechuudha. Bilbilee iddoo kana orderii godhu naan jedhee orderiin godhee hin dhufe jechuudha. Ammoo erga dhufe maal gochuun irra jira jedhu yaade. Kanaaf amma gamme galatoomne jechuudha. Meeshaan sun naa dhufeera. Amma immoo ofii koo inni piraaktisii irratti gochuu waan jira. Kanaaf kun asitti qabattee jirti. Kun achiis asirraa deebiti meeshoota yartuu duwwaa nu barbaachisa. Meeshaa kun barbaadnu flat head screwdriver. Kan biraa immoo meeshaa hedduun qaba egaa. By the way tarii yoon beektan ta'e teeknishaanummaas baradheera. Kan konkolaataa miti malee kan xiyyaaraan baradheeni. So kanadha. Kanumaan achi as deebisuudha. Garuu yeroo as deebisuun xinnoo isheen jabaata. Kanaaf karaa keessaa yoo dhufee salphata natti fakkaata. Karaa keessaa wantoota xiqqoo tokkotu jira. Wanta qabattee jirtu kana jechuudha kan qabee jiru. Ishee achi as banuudha. Sotumattanii kun achi as gadhiisti. Kliippii wayii jira keessa. Kliippii kan asii qabatee jiru tokko. Gajjallaadhaanis kliippii kan biraa tokkotu jira. Kana jechuudha. Kan qabatee jiru karaa keessaa. Ammaaf kanaa wanta gargaaramu hin jiru. Wannoo tokkotu duwwaatu jira asitti. Screwdriver maannoo booltii tokkotu jira. Booltii kana immoo 30 mm kan millimeetirii 13dha. Saayizii kanaati jechuudha. Ishee kana hiikuudha. Kana duwwaadha kan kanaa fi mastaawatii kana walitti qabee jiru. Biloonni ishee kana laa ishee kana jechuudha. Kanaaf isheen kun asii hiikamti. Baay'ee qorra gaafate. Kanaaf harki nama dhukkubaa jechuudha yeroo kana naanneessan sa'aatii kana. Biloonii kana qofa. Biloonii kan mastaawotii asitti argitan kanaa fi
qaama balbala kanaa walitti hidhee jiru biloon ishee kana qofaadha. Kiliippiin jira, kiliippeettis isinitti agarsiisa. Kanarraa baasnaa ergisii booda shiboo asii gadi dhufutu jira. Shiboon kun immoo asii gadi bu'a. Asirra gadi ba'ee kanatti konnektii ta'a. Elektirooniksii isaati jechuudha kuni. Kan ittiin achi as bubbutanii kan gara mirgaa bitaa deforest kan ittiin godhantu jira asii. Isheedhaaf taate jechuudha kuni. Kanaaf kunis asii achi urameeti keessa gala. Kanaaf kan biraan maal tafee kiliippii kan biraa tokkotu jira as. Kiliippiin kuni sibiilattiidha mastaatii walitti qabsiistee jirti. Ishee achi yeroo pushii gootanii yoo ilaaltanitti ta'e gargar ba'e jechuudha. Wanti hafe kan biraan hin jiru. Sababni biloonii isa agarsiisa na hiikee fi isa kanatti achi as dhufa. Kun egaa asii qorri waan jiruu fi wantoota qilleensa adda addaa kan galleef wantoota cufanii jiranidha. So kan achi as baasu wanti hafe kan biraan tokko hin jiru gargar ba'eera. Wantoota shiboo sana duwwaadha kan naaf jechuudha. Kuni gara godaatti gadi bu'a. As keessa darbee as keessa gala. Mastaatiin haaraan immoo kanadha. Innis kana wajjiniin dhufa shiboo isaa wajjiniin. Clip wannan jirti kan itti konnekteriin kan biraan kan piinii 5 qabdu jirti as keessa. Piinii 5 kana kanatti konnektii gochuudha jechuudha. Kuni as keessa saboo as keessa jira qaama konkolaataa kana keessa jira. Beektu gaa autobadii miti ka hojiin keenya waan ta'eef nuti garuu irra akka iiziitti akkam gochuu dandeenya. Mastaatiin kun akka inni hojjetu gochuu isa jedhutti adeemaa jirra. Kanaafi kanatu isin barbaachisa. Warri kaanillee tolenaan hin jedhan maaliif isaan kana diiganii kana baasuuf amma kana kanatu buqqa'uu qaba laa ishee kanatu buqqa'uu qaba. Ani immoo kana buqqisuudhaaf yeroo isaas hin qabu dandeettii isaas hin qabu. Kanaaf hin buqqisu jechaadha. Kana wanta godhu asitti nan kutee la asitti kutee gammachiisuma maaliif kutee rooma yoonku nan kutee yoon jedhu. Kana booda hin barbaachisu jechaadha. Erga kuttanii booda keebilii waayirii shiboo 5tu jira as keessaa. Shiboo 5 tokko diimaa 2 gurraacha. Dhugaa dubbachuuf ta'e gurraachi inni tokko maal akka ta'e naan gallee. Tokko oranjiidha, tokko diimaadha, tokko immoo adiidha. Maybe isa xinnoo ishee research gochuutu narra jira kalarootni kuni. Garuu wanti isaan gargaaranii fi bitaa fi mirgaatti of ilaallee sana bubbutuudhaa fi deforest gochuudhaaf kan isaan gargaaranii. So ammas egaa wanta tokkotu nu barbaachisa. Kuni katariidha. Tokko ishee shiboo ishee irraatii baafna. Maaliif akka walitti hidhuu fi baay'ee professional akka kanatti hojjetamu maaliif professional akka itti hojjetamu kana wajjiniin nufti ishee kanatu deemee qaama konkolaataa kana keessatti gajjallaa kana jirti yookaan as keessa jira natti fakkaata. Isatti connected plug ta'a jechuudha. Malee akka kana kutamee walitti splash hin godhamu jechuudha.
Kanaaf tokko adii kutadheera. Diimaanis citeera. Gurraacha. Shiboon as keessaa shiboo hedduu waan ta'aniif xinnoo ishee walitti splice ta'utu irra jiru, walitti hidhamuu qabu. Xinnoo ishee akka booda gargar hin faffacaanee fi shiboo baay'eedha tokko tokko ishee keessa kan jirani. Amma gara sattaanutti hin darbe. Kun isa kan haaraadha. Keebiliin kuni inni kunis 5 qaba. Waayirii 5 qaba keessa isaatti. 5 isaa sana isasnaaf qopheessuudha jechuudha amma kana booda. Shaken is spicy mogoda spicy miti baata kun shiboo machee irraati luqqi isaan jira. Sababa qorruu fi shiboon kun egaa xinnoo yeroo fudhataa jirti. Alright. So kunis dhumeera. Amma gaa wanti hafee kana fuunee achuma keessa kaa'udha jechuudha garanaan. Akkuma sila jedhe gaa kun tokkitti qaba. Konkolaataa bara 2012 kaasee warra akkasii gargaaramu, warri kan biraan garuu biloonii adda addaa gargaaramu. Kun garuu kanadha. Kanaaf wanta hin godhu kana fakkaataa jechuudha gaba keessa. Ishee kana fuunee xuraashii sana keessa galchina. Kana keessa jechuudha. Isa booda kun asuma achitti deebi'uudha. Wanti kan biraan barbaachisu tokko illee hin jiru kan nama dhibu. Walumatti fitii godha. Kun kanuma achi as dhaqee kun yeroo hidhamu humna galee jechuudha. Kanaaf kun akkas dhufa. Margitan egaa kuni inni silaa yoo yaadattu ta'ee kun akka kiliippii wayii kan qabdu wayii tokko qaba ture. Kun garuu sibiiluma dhaga akkasumatti hin duukaa dhufee egaa maaliif akka inni sibiila akka hin beeku. Shiboon keenya xinnoo dheerateera. Asitti kutuullee dandeenya ture barbaachisaa ta'e garuu ammaa fi hin goonu. So gajjallaama keessa gadi suuqneeti. Amma wanti nuyi goonu shiboota bifa isheetiin walitti hidhuudha. Garuu isa dura kan irraanfadhee kana hidhuutu dursaa. Maaliif akka garasiin akka inni jalaan kufneef.
irra jabeessina isaa. So akkuma sila isiniin jedha egaa gurraacha lamatu jira. Rabbi nu gargaare nama gurraacha bahu gurraacha walitti hidhuudha. Maaliifi dubbii shibooti. Shiboon immoo elektirikaa. Tatatatatat enaan walitti ishee fixa jechuudha. Kun splicing jedhama akka electricity. Amma immoo kan natti dhiyaatee jiru oranjii waan ta'eef oranjii walittidha. Maali harkumtiyyuu nu hojjetaa hin jiru. Temperature alla kanaa meeqadha? Negatiiva miti moo? Negatiiva miti. By the way, camera operatoriin koo immoo obbo Tasfaa'oon jedhamu. Inni constructionii barate. Kaameraan immoo opereetii godhaa jira. Kan biraanii diimaaf diimaadha. Gurraachi dhumeera diimaadha. Ishee kana xinnoo eeggachuu barbaachisa yeroo walitti hiitanii wanti kun akka inni deebi'ee hin hiikamne ta'uu danda'utu irra jira. Yoo kanaan achi dhiibbaan inni fidu baay'een illee hin jiru. Mastaawotiin garuu seeraan isin agarsiisuu dhiisuu danda'a. Maanuwaalii adjastii gochuu isin barbaachisuu danda'a jechuudha. Yommuu ka'ee kuni gargar cicciteef. Kanaan achi barbaachummaamti shiboo kanaan inni guddaan biyya Minnesotaa keessatti baay'ee barbaachisummaa guddaa qaba. Maaliif deforest godha. Mastaawotiin sun irra akka cabbiin fa'aa irra hin turre gargaara. Ishee kanatu jirti achi fiicharii kanatu irra jira. Kanaaf inni kunillee barbaachisummaa qabachuu garuu gara biyya keenyaa fa'itti barbaachisummaa wanti isaan kanatti fi gurraachi meeqadha? Shakamii fi sagamoo walitti dhaabanii gurraacha lama qofatu nu hafee jira. Isa booda nama gaalaga yoo dhuguma wanti kun akka nuyi jennetti hojjeta ta'e inni ilaalla. Kana achi immoo deebinee hojjenna jechuudha. Rakkinisa Albert Einstein iyyuu dogoggora meeqa booda akkatti foormulaa jenereetii godhu dogoggora meeqa booda argate ta'uu danda'a waan ta'eef. Kun immoo isa beesik namni kan biraan kan irraa hojjete iddoo isaatti deebisuudha kun. So tokko, lama, sadii, afur, shan. Shiboo shananuun akka eegamutti dhabeera. Amma wanti nuyi goonu waan tokkodha. Innis immoo konkolaataa kana kaasuudha. Maaliif immoo konkolaataa kana kaasna? Wanti biraa wanti hafe hin jiru jechuudha. Jajjabeessuurraan kana jajjabeessinee cufnee oofnee ka'uu duwwaarraa. Kanaaf mee konkolaataa kana yeroo hin kaasu. Konkolaataan kun ka'eera. Wanti utaalees wanti fanaddees hin jiru. Wanti buqqees hin jiru. Nagaa qabaa jechuudha kun. Kanaaf wanti nuyi goonu tokkotu jira. Dhuguma hojjetaa jiraasa jiru. Ishee gochuudhaafi asirra jirti. Gajjallaa kana jirti. Kun kan mirgaati. Kana yoo puush gootanii kan mirgaa istaatii isa kan mirgaa kanas adjustii godha. Kan yoo puush gootanii isa kana adjustii godha. Kanaaf isa left side irra jiru kana dhuguma adjustii godha isa jedhu achi keessatti ilaalla jechuudha. Yoo adjustii godhee hojiin keenya hojjeteera jechuudha. Adjustii gochuu baate garuu bira deebinee fooyyessina. Kanaaf
kaameraa achitti qabdee argisiifte deemaa jira jechuudha. Argaattu ni mul'ata. Astamatiin deemaa jira. Asii gadoo asii gadiis mirgaattis bitaattis asii gadammas. Kanaaf wanti nuti dhamaa oolle hundumti isaa hojii irra oolee sirriitti hojjeteera. Kanaaf gammee galatoomii ammas adreessaa namootni barbaadanii inni illee dhaqee bitadhu naan jedhee ani immoo kun dhufeen itti bare Rongos Auto Service jedhama. Isa dhaba kan bitadhu kan natti hime naan inni dhaqee bitadhee dhufee. Kanaaf namootni hojii konkolaataan keessan karaatti yoo dhaabbattee gommaa geeddarisuu barbaadan oil change barbaadan wantooti elektirooniksii isaanii rakkinoo qabaatan waan baay'ee wanta konkolaataa laallatu hundumaa gammee 3548 Nicollet Avenue dha. Minneapolis Minnesota 55408 namootni Minneapolis keessa jiraatan area St. Paul akka koo Andover waliin jirtanis Blaine fa'aa iddoo hundumaa warri jirtan naannoo Minnesota keessa dhaqaa buleessa keenya dubbisaa Rongos Auto Service jedhama. Kanaaf wanti nu hafe hin jiru kana jajjabeessuu qofa. Kana jajjabeessinee booda faayinaalii wanti isinii irraanfachuu hin qabne kun tokko tokkoon see hidhamuu qabdi. Tokko tokkoon ishee naan cufa ammoo safety first waan jedhamuufi tokko tokko ishee maaliif walitti bu'uun qabu wanti kuni isa fuuldura immoo fiixee isheerraati kutuun gaariidha. Akka inni wanni ta'uudhaan irratti himne booda maaliif extra sharp edge qabdu waan ta'eef. Atiin katariin kuni dulloomeera. Seeroo mana barumsaa tureeti kuni. Ergisii shibooyyuu kutee hin beekone. Kanaaf amma danda'ametti tokko tokko ishee sirriitti hidhamuu qaba. Maaliif shibooti kun lamaanuu sadanuu walitti bu'uun qaban walumaa gala totaal qoosaa miti baate walumatti hin bu'in buusisna. Maaliif elektirooniksiin konkolaataa baay'ee mi'aadha. Yoo badee wanta balleessummaa hin beektanii as yeroo walitti bu'anii dhiibbaa inni uumuu danda'u waan beeknu hin qabnu. Konkolaatotni kun konkolaataa 2018dha. Waggaa 3 jechuudha. Waggaa mana armee isaa keessaa gadi bu'ee konkolaatatti si'ana ba'an kun immoo xinnoo kompleksitii qabaatu waan xinnootu rakkina uumu jechuudha. Kanaaf immoo dandeessanitti akkuma jalqaba dubbadhe egaa kompiroofeshinaalota kanatti hojjetamu. Warri mana garaajii itti geessitanii balbala ishee kana hiikanii dhaqanii dhuma pilaagii isheetti godhu malee sana immoo gochaa jiru kan godhan. Kuni wantootni akkuma wanti kun hojjetuuf godheedha jechuudha. Garuu it works. Kaayyoon isaa kan hojjetu ta'eera. Ta'eera jechaadha. Shiboota kana egaa akkuma isinitti hime
xinnoo hin dheeressine gabaabsuu dandeenya turre. Kanaafi asuma keessa dhossina jechuudha. Akkasuma keessa gadi dhoonnoo jenna. Maaliif booda yeroo cufnus akka nu rakkisneef jennee yaada gochuu danda'uu qabna. Egaa number 13 millimeter warra jedhamanidha. Kun baay'ee iddoo baay'eetti isin gargaara. Tokko sadii kun waan qabda yoo ta'e bitadha. Kun garuu waan meeqa boodatti harki nama harkisa jettanii waan hin dandeessan yaaduu harki nama waan hojjetu. Dhiyooma kan amma dubbaa olee hin jiru amma. Galatoomaatiin hin jenna. Wantoota akkasii yeroo waan mana keessaa hojjetan dhugaa kan agarsiifnu jechuudha. Asiis jabaateera. Achiis jabaateera. Wanti hafe tokkoyyuu hin jiru. Kunoo kana fakkaata jechuudha. Kanaafi tokkitti qofaa ta'e innis immoo ishee kanatti deebisuudha. Kun kiliippii qabdi. Kiliippii isheen gararraa cabdee itti fakkaata. Waan goonuu qabnu baasa. Ya, casting qabata baay'ee seenne sababni isaa immoo shiboo keenyatu jala gore jala dhossuu qabna jechuudha gadi. Maaliif hin baay'ate shiboo miidhagina. Kuli godheera. Gararraan kun xinnoo shalluusiidha garuu gaadhumatti fakkaata. Guddaa galatooma. Yeroo biraa immoo waan kan biraa yeroo hojjennu isinitti argisiifna. Thank you. Jiraatteetu na jiraachifte jiraatteetu na jiraachifte jiraatteetu.